sinifaatoo akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti ilaalni sammadini akkam jirtu enna jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf osoo miidiyaa irra deemu waan asxalee tokko arge maalanii dhugaa waan nuti keessi qophaa'ee tokko na dabbaree jira innis maal jettan batalee jechuudha warroonni shamarranii daawudhaaf jettan beebii shaaworii maal jettanii jechuudha Huduu keessaa miidiyaa irratti bantan kan dhugaa waaqayyo baay'ee kana nama dabbartu dhugaa kiristoosiin siruma baqa dura jechuudha meechuudha beebii shaaworiin keessatti haafuuti jechuudha yaa waaqayyo lama na godhi jedhi kadhannaa godhadhu dhugaa rabbi jechuudha kadhannaa godhi amantii keetti miidiyaa irratti Huduu keembaniin kiristoosiin ari baay'eetu kan na jibbisiisa dhugaa waaqayyo jechuudha inna akkamitti as keessa gashuu hin danda'u dhugaa rabbi jechuudha ani baay'ee tokko na jibbisiisa kiristoosiin namuma argitanii dhugaa viidiyoo baay'een argee jechuudha safuu ani akkanaa kun maayini kana nama ga'u maayini kan Huduu nama bansiisu akkanatti immoo maayini yoo ishii wallaalte inni kan akkana ta'u fakkeenya jechuun dubarri wallaalte ishikamee ishiin haadha gurgurtu kan abbaan manaa sun hin gorfatu nama hin gorsu osoo dura ari beebii shaaworiin kun jechuudha mee akka footollee seenaadhaaf akka kaatee lafa godhachuu haa ta'u uffata maaragaa uffattee yoo ka'amaa rakkoo qaba ganaa daa'imni osoo garaadhaan bahin surreetu mul'ata shurraabiin mul'ata caammaan mul'ata ari biyyeessuus kiristoosiin baay'ee tokko ni dabbareeraan isti kan meekuunillee afuukaa fakkeenyaaf oduu daa'ima garaallee qabaatee uffata annuura mul'isu kan uffatu jirti ijoolleen baay'ee uffata annuura isaanii mul'isa asii harma isaanii kana zalzalli godhanii mul'isanii dhugaa rabbi meeqatti bashitaa ta'u dhugaa warra shamarranii kana dhugaa anumarraa nu kaasee jechuudha dhugaa kiristoos baay'ee tokko na aree waaqa dhugaa rabbi maal bakka akkatti keessi koo na aree beeku baay'een aree viidiyoo kana argee waaqa maal anillee shamarran waamti maayini surummaa safuu wallaallaa ishiin warrumta akkana ta'u kun anna ajaa'iba abbaan qabu haadhan qabu jira miti namni namaan lolu tokko hin jiru waaqayyoon ni sodaatu haramee dhugaa rabbi yeroo amma biyyi keenya akkana ta'aa jiru kun hundumuu akka cubbuu keenyatti waaqayyoon kan lafa kanaa xarrigu hin xaragu dhugaa rabbi kiristoosiin beebii shaaworii itti addaamina asirratti Huduu irratti banti dhugaa waaqayyo miidiyaa irratti ani immoo kanuma kaameraa kaasee footoo kaasuun maaluma jaaka simmeetiin ayyaa rabbii waaqayyo nutti araaru kan arjummaa isaatii dhugaa kiristoosiin waaqayyo nutti araaru miidhayyoo suruma Huduu gatte maal ani maal dhugaa waaqayyo akkamitanii footoo keessa gashuun qabu kamaan godhatee yuutuubiin kiyya hidhaa jala jira Ari basma mera wain nutara ramukan isgo marinne Kristos malu ma berbaci senjid Huduu mo ovimi kun mochlo inni wanta kanati Huduu nama rikashe to ugawa ke jiramti wanta tokko wanta widdi ajette qabatte to ugawa kan baqa wani rikashe argate tokko mo rikashe malabashi bafulle deemen bitayta akkasech warunda akkasakkas miidiyaa irratti Huduu keessan bantan kun dhugaa waaqa jechuudha rikkaasha waan taataniif isoo dhugaan sinee jedha rikkaasha sun osoo rikkaasha ta'uu baattanii rikkaasha osoo ta'uu baattanii kun xuuxxamtanii osoo guddattanii jechuudha waaqa lafaaf samii uume isa sinii olii osoo beektanii osoo sodaattanii isa sin beeka malee sin beeku warra akkanaa kana jechuudha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waaqayyo laphee sinii baay'ina jechuudha Huduu keessan gantanii odoo leexollee taate haa taatu osoo daa'imallee garaadha qaban har'a waaqayyoon hammam yookaan argu waaqayyoon hammam nutti gadda dhugaa dubbachuudhaaf namni nutti gaddu waaqayyo maaliif gaddisiisna dhugaa kiristoos anneeki qulqullu mul'ate nama qulqullu ta'e mitaanis cubbamtu dhageen inni waan fiilli ta'u ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko hin gadde Sanumo Facebook ni shibicha akka waan gaarii hojjette akka waan hojjette namni mo post godha dhugaa waaqayyo jechuudha era warumti post godhan kunis adaara rabbii keessanii ani dhugaa rabbii baay'ee tokko jibbeera kiristoosiin Facebook laale baay'ee meeqattan argechuudha miidhayyoo Huduu bante minim ani biraawti faantuma uffattee jirtu
inni immoo mucaan kaa irsa kaa ishii akka maqa jala taa'eeti harkaan akkasitti ulfa qaba akkanatti ol qaba laaffa. Maayettu isin waaqa maal barumti nu keessa jiru kun bara akkamitti miyaa barana baruma akkamii keessa jira Kiristoosiin. Ani dhugaa waaqayyoo yoon taa'ee yaadu akka hojii keenyatiin waaqayyoon kun akka uummata akka nu horate ani baay'ee na ajaa'ibsa Kiristoosiin. Baay'ee tokko nutti gaddamma beete bakka nan arga garuu miidiyaa kanatti meeqatu waan taane lubbuu isaa darba. Dhugaa waaqayyoo yeroo ammaa kana biyya keenyatti rakkina namni rakkatee karaa irratti kufa Kiristoosiin har'ammoo namni yoo faayintinii ta'eetuma bakka beekatti argate miidiyaa kanarratti hudduu ofii bananii beebii shaaworii ganaa osoo daa'imni garaadhaan bahin daa'uu fi hiikkachuu kee beektaa? Hiikkachuu kee dhiisuu kee beektaa? Osoo kadhannaa goote dhugaa waaqayyo yaa waaqayyooti nagaadhaan na hiiki. Daa'ima eebbifamaa kan siif ajajamu kan mana kee keessa jiraatu kan si tajaajilu osoo naaf kenni jettee kadhannaa godhatte abiyyaa bareeda akka amantii keetti musliimas ta'e kiristaanas ta'e beentas ta'e maalis ta'e jechuudha. Ganaa osoo daa'imni garaadhaan bahin shurraabii tokko immoo fannisee kaameraadhaan isheen hudduu ishii bantee asiin kun akkasitti lapheen kun ni mul'ata asiin harmi akkas garaan dakanaan ni mul'ata. Bakka baay'ina Gabriilaan baay'ina jibbisiiseen waaqa. Miidiyaamti kun yeroo tokko jira. Xiqqeemee jaalaa wanti irraa laaltee tokko kan irraa barattudha. Dhugaa waaqayyoo kan si balleessutu caala jechuudha. Wanti miidiyaa kana ta'u bakka wanta 66 bicha ka hojjetu jira dhugaa rabbii dubbachuudha. Waaqayyoo gooftaan bicha labbisiniif haa kennu warra akkasii kana jechuudha. Amantii keessanii intini jedha dhugaa rabbii. Ani maalin jedha dhugaa inni dhugaa amma duratti nan laala inni nan gubadhee dhugaa waaqayyoo namitti inni bari jetti. Yesus maaf akka kana gubeen beeku dhugaa rabbii dubbachuudha. Uummanni immoo kan sheerii godhu meesii maayitta warra akkanaa kana. Amma warra makkatti duubanii makkatti fotoo ka'u kun amma yaa waaqayyooti na hiiki fakkeenyaaf kan namni kaa jechuun yoo cineeffachuun hin oolu kamtiire jechuun kan jennu waa amma irsa tokkos jala taa'ee harka qabaa jira waa gottotee keessa baasaa rabbumata arjummaa isaatiin hiikamti. Gaarii kam hojjettitu yaa waaqayyooti na hiiki jetti yookiin immoo yaa maarameeti natti dhiyaadhutti bakka akka amantii isheetti yaa waaqa natti dhiyaadhu waaquma kan hundu jechuudha kan nu uume hunduma keenya jechuudha akka amantii keenyatti malee nutu ittiin jenne malee jechuudha. Mee gaarii kam hojjettitu waaqa ishee yaammatti dhugaa waaqa jechuudha. Warroonni akkanaa kun jechuudha. Warroonni miidiyaa kanarratti hudduu keessan bantan dhugaa dubbachuudhaaf. Bebi Shaworii ta'e maaragaan kaa uffata maaragaa uffadha kan harma keessan mul'isu. Walaasi lippistiin naamni illee shaafuu sadi baddaa rakkoon qabu kan illee. Haa ta'u wiiginis haa ta'u godhadha rakkoon qabu. Haa jennu kaa maal rakkoon qabne ittiin qaba innis. Gin waasumaa hudduun keessan kan mul'atu asiin hudduun keessan mul'atu asiin baqaqaan asiin mul'atu malee hin ta'u. Dhugaa keessa tokkoof keenya dhiira akkuma warri shamarranii dhugaa waaqayyo akkuma seexanni heewaaniin dogoggorsiisan jechuudha. Heewaaniin immoo deebistee Adaamin dogoggorsiite miti nyaadhu jetteeni inni immoo nyaate jechuudha. Nutis immoo jechuudha akkaatuma uffataa keenyatiin akkaatuma maal keenyatiin takka harma keenya zarzarii deemuudhaaf bakka waanuma hin taane fayyadamneetti nuyi kan dhiira dogoggorsu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana nuti yeroo tokko dhugaa warri shamarranii kun anumarraa nu kaase seexanaa moota dhugaa dubbachuudha. Harri gubadhee jira dhugaa Kiristoos kabajaaf itti godhaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Dubarra akkamitti bareeddii dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Amma argitanii mataa koo dhaattee waanuma kanuma ishiisan jechuudha. Mee maanii feerii qaba maaliyyoo qaba. Bakka akkuma waaqayyo gooftaan kiyya uumettan jira jechuudha. Bakka akkanatti abbaan sin jaalate maalummaa keessa sin jaalatu kan sin jaalanne haa deemu dhugaa dubbachuudhaaf. Ganaa kana asii harma keessa mul'istanii irsis akkasitti malee hin argamu bareedinni akkasitti malee nu beekamtiinis akkasitti malee hin dhufu. Yoo asii harma keessa lazzaltee si maal akkasii ta'e beekamtiin argattu miidiyaa kanarratti jechuudha. Abbaan si jaalate haa jaalatu maalummaa keetiin booni jiraadhu dhugaa dubbachuudhaaf maalummaa keetiin booni jiraadhu.
korree ofii keetii bakka waaqsi uumin galateeffadhu. Fungee ta'e min ta'e bakka hajatti hin qabaatin. Dhugaa gana kana of zalazaltee miidiyaa irratti hudduu kibante irsis maalis ta'e maali asirraa argamu sittaafu dhugaa waaqayyo dubbachuudha. Ani baay'ee tokko naarii jira Kiristoosini Yesuus. Isinumti ilaalamee dhimma argitan jee ilaalam. Yaada wanta kana baay'ee tokko keessi koona gadda Kiristoos waaqayyo hunduma keenyaaf waaqayyo laphee hubannee laphee isa ittiin dhaggeeffannee seera isaa eeguu ittiin bulu waaqayyo hunduma keenya nuuf haa kennu. Warra akka koo kanatti gadditanii aartan footoo kana yoo argitan baay'een keessan akka jirtan abdiin qaba dhugaa Rabbi. Yoon balleessa dhiifama naa godhaa. Dhugaa baay'ee tokko keessi koo baay'ee mirirrina jee Kiristoosiin baay'ee tokkoon gadde. Amma viidiyoon biraatiin walitti deemuuti. Nagaa danda'a.